Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota chaayinaalii keenya guyyaa har'aa kanas immoo barnoota haaraatiin deebinee dhufnee jirra. Akkasumas warroonni chaayinaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaayinaalii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Har'as barnoota waa'ee YouTubeetii wal qabatuun isin dhageessisa jechuudha. Egaa warroonni haaraa gara YouTubeetti dhufaa jirtaniif appilikeeshinoota 5 kan isin fayyadan qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. Egaa appilikeeshinii 5 kana hin qabaanne taanaan YouTube hojjechuu dandeessan jechuudha. Appilikeeshinoota 5 kana dirqama isin barbaachisaa jechuudha. Egaa appilikeeshinoota kana top 5 kana waliin ilaalla jechuudha. Egaa akkuma asitti argitan appilikeeshinoota kana warroonni beektan ni jirtu, warroonni hin beekne haaraa gara YouTube dhuftaniif dirqama appilikeeshinii kana baruu qabdu jechuudha. Appilikeeshinii kana hin barre taanaan viidiyoo YouTube irratti hojjechuun hin dandeessan jechuudha. Egaa appilikeeshinoota kana tokko tokkoon isaanii kanan isiniif ibsu ta'a jechuudha. Egaa appilikeeshiniin Piiskaartii kun appilikeeshinii yeroo baay'ee tampinaalii garaa garaa ittiin hojjechuudhaaf nu fayyadu jechuudha. Fakkeenyaaf tampinaalii viidiyoo kiyyaati Piiskaartiin hojjedha jechuudha. Piiskaartiin hojjedha. Inni lammaffaa irratti argamu immoo intro meekeriidha jechuudha. Intro YouTube kiyyaan kunoo intro kan appilikeeshinii kanaan hojjedha jechuudha. Intro YouTube kiyyaan appilikeeshinii kanaan hojjedha jechuudha. Appilikeeshiniin kun watermark ofirraa qabu jechuudha. Appilikeeshinii kana Google irraa ni argattu jechuudha. Google Chrome, Google Play Store irraa inni watermark ofirraa qaba jechuudha. Inni kun watermark ofirraa qabu jechuudha. Watermark ofirraa qabu jechuudha. Inni intro kun jechuudha. Namoonni baay'een garuu kan intro watermark ofirraa qabu fayyadamtu. Egaa inni kun asumaan watermark ofirraa qabu jechuudha. Websaayitii APK Tour irraa daawunlood godhattu jechuudha. Kan sadaffaa irratti argamu inni jaalatamaa fi inni kabajamaan KineMaster'dha jechuudha. KineMaster'n appilikeeshinii baay'ee namoonni jaalatanii fi jaalatamummaa guddaa horatedha jechuudha. Egaa akka addunyaatti appilikeeshinii Android ta'e egaa sadarkaa tokkoffaa irratti bilbila keenya irratti viidiyoo edit gochuudhaaf namoonni baay'een kan gargaaraman, namoonni miiliyoona irratti lakkaa'aman KineMaster'dha jechuudha. Egaa KineMaster'n kun immoo kan KineMaster'n kan watermark ofirraa qabu baay'ee tokko nama dabbaraa. Kanaaf kan watermark ofirraa hin qabne Google Play Store irra ni jiru. Kanaafuu Google Chrome irraa daawunlood godhattu jechuudha. Egaa yoo achirraa dhabdan linkii isaa kanan isiniif ergu ta'a comment irratti na gaafattuuni jechuudha. Kan sadarkaa arfaffaa irratti argamu Pixelaabidha jechuudha. Egaa Pixelaabiin appilikeeshinii baay'ee jaalatamaa fi kabajamaadha jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kunis namoota miiliyoona irra lakkaa'amanii daawunlood ta'eera jechuudha. Appilikeeshiniin kun loogoo garaa garaa ittiin hojjechuudhaaf nu gargaara jechuudha. Egaa loogoo YouTube kiyyaa kan Abrahaam Check jedhu san Pixelaabiidhaan hojjedhe jechuudha. Pixelaabiidhaan hojjetama jechuudha. Loogoo sin Pixelaabiidhaan hojjetama jettanii yaadne Pixelaabiidhaan hojjetama jechuudha. Pixelaabii walumaa galatti appilikeeshinii baay'ee bareedaa fi baay'ee nan jaaladhudha jechuudha. Egaa inni sadarkaa dhumaarratti argamu YouTube Studioodha jechuudha. YouTube Studioon YouTube keessan hordofuudhaaf information YouTube keessanii YouTube Studio keessatti argattu jechuudha. Walumaa galatti YouTube Studio qabaachuu isin gaafata jechuudha. YouTube tokko YouTuber tokko taataniitu YouTube Studioon dirqama isin barbaachisaanii jechuudha. Egaa YouTube Studionis dirqama jechuudha. Wantoota information YouTube keessanii achi keessatti argattu jechuudha. YouTube Studioon qabne taanaan YouTube keessan dagattanii hordofaa jirtanii jechuudha. Kanaaf appilikeeshinoota kana 5 YouTuber ta'uudhaaf appilikeeshinoota kana 5 dirqama daawunlood godhattanii buufachuuti qabdu jechuudha. Egaa warroonni illee fayyadamaa jiran appilikeeshinii kana otoo fayyadamtanii baay'ee tokko isin fayyada, baay'ee tokko jijjiirama argisiisa jechuudha viidiyoo keessan irratti jechuudha. Egaa warroonni appilikeeshinoota kana lamaan kan watermarkii qabu malee watermarkii hin qabne yoo dhabdan comment irra naaf keessu linkii isaa isiniif kaa'a jechuudha. Warroonni barbaadanii asumaan barnoonni kiyya arraaf asirratti raawwata. Warroonni chaayinaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaayinaalii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Galatooma.